رادي بيك زمانه ولا خنقوبة تبي خنقوبة جالالا جدوسون تيديمي والله وبالله نمتك كجتشتك خسان قبو جتسي جالة ديبون تسرامي تمي كربا جالالا سينة كيساليمي ويادا نغوتي وين سيهمي جرونا مرابه أولامي خجو أنا هاتمتا خيان باسي أومي أنمو بالبيلا سابرينا جمالين دبي تتمي بربادو خشاب دبي جيتين وان جارلت سابرينا جبت ناصرون فن بيان ناصرون نمسيتين فرجي أمنا سا وجين توري غافم بازا جوف غافم متروف يوم تناودون غرم تولون فنجرة جتشو إني سجارة دسات سرام ميدا مجي أنمو سجارة بالبيلا سابرينا جمالين دبي إنجي وانا ولا لون ورقو في يدلوني سلبي تقواني لان يدلون سن كأنيوتي يدلو دوانن ولا لو أبا يدلون كناصروتي بس خلاص بقى سلبي خلاص روح ولي قلت نيجي Adeero ni gaafata kan Sabrina dhugumaan jaalatu. Ariga Sabrina dan adeeras mintaan. Dachaa sirba na jalaa haate sirbi kun kiyya akkuma hundi kennaa yoo beennu dachaas yeroo dhiyoo asitti beekamtii guddaa ittiin argatee jira sirba isaatiin jechuudha. Sirbi kun kiyya jedhee gadi ba'ee ifaan ifatti waa'ee sirba kanaa akkamitti akka hojjete bal'innaan dubbatee jira. Dachaasis deebii irratti kennee jira. Haga xumuraatitti na wajjin tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan subscribe godhaa akkasumas hundi keessanuu laayikii godhaa laayikii godhuudhaan jalqabaa gara viidiyoo. رادي بيك زمانه ولا خنقوبة تبي خنقوبة جالالا جدوسون تيديمي والله وبالله نمتك كجتشتك خسان قبو جتشي إني خسا قبو قولتو بكنا جيسان صبري جئت تقلفة ملي جتشي إني خسا صبرينا خجأ قوفة ملي أبداً جتتو نمتو خسان قبو أن إذا شاف سفيس هستين قبو أوكي المأورمو قدنا إساتس ننفدا غرو ودو وانتك كناخر نجئين انقافتين فودة تنسربو إسانا أرسا أما اللي مو إتينس بغا سربها جنو ما نم سربكم كي جاء في برك سيست دبتشو ساتنا أرسن سربكم خباس أنامتي أبلو جاء مكاخي يسمى أول أدون إندوين هيا زمانو ناصر واللي ترادا سانغوبان نمكارودا بيجيدا أرتستي ترادا جباد هاتو والله تنا أكمل تسرادا جفتة دندين هاجي سنجي تما أكمل كبتشو دندين yeroo hedduu deddeebi'ee walleen sunnatti toltiinaa jiinaan jaa an fuudhee deemanitti yaanne maybe yeroo hedduu mobiilaan ani gaa ijaan hin argu inni riikardii godhachuus danda'a maaltiin beek garuummoo riikardii godhate je'eeti yaada akka nama tokkotti. Osoo na gaafatee hin kennaafiif jedhee jira jechuudha. Osoo isa gaafatee fudhatee rakkoo tokkollee hin qabu garuu karaa hin taaneen sirba kana jalaa fudhatee akkanatti sirba isaatiin beekamtii argatee maqaa isaa dhossuun hedduu nama gaddisiisa. Okay, mee wallee sanjii baala geeffatanii akkam turte? Koi ibsa. Jaaladhee boontuu sirra dhaggeeffadhaa. Jaaladhee boontuu sirra miidhamee garbaa jaalalaa seenee keessa limee wayyaa nagoote wayiin siimee jiruu namarraa bahee awwaalamee. Hanguubatee beeka gubaa jaalalaa halkan gadinchi. Hanguubatee beeka gubaa jaalalaa halkan gadinchiisu taa'aatiin bulaa. Yeroo meeqan fiigee qabadha hulaa. Akka waan isiin tun hulaarra jirtu qaamaan gachiisullee qalbiin narraftu maaf taatee aboontu maaf naarrifattu. Ni dhageessaniimi? Dhagaa jiru. Maal taatee aboontu maaf naarrifattu. Mal namni kakeeti garaa jabaatu si jaaladhee boontuu sirraa miidhamee garbaa jaalalaa seenee keessa limee wayyaa nagoote wayiin si himee jiruu namarraa bahee awwaalamee
Kajau anaatu mataa kiyyaan baasee uume. Dachaas yeroo hedduunatti deddeebi'ee sirba. Sirrii miti kana salphamatti achi ilaalleeti hundi kennaayyuu hubachuu dandeenya. Sirbi kun guutumaan guututti kan isaati jechuudha. Kana qofaa miti walleen inni itti maraate wallee xiyya keessa jaalalti teenya taganamaa tan onneerra saartee ta'uumamaa faradaan nundi hiiguu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa. Ilmi namaa tola yaadanii addaan nu yaasuuf dhaabbatanii jettee namaa hin caqasinii. Kabaa jabeessi nan darbinii adawwiin nu seentee nu diiginii. Kajau sirba kana itti maraateen gizee hedduu natti deddeebi'ee sirbuma sannaa wallisinaan jaa. Angaruu numa jaalate jeetu wallisaaf malee akkana fidaa jeeyyan. Garuu odoo haalan jaalate naa kenninaan jee ilma namaatiif waan hin kennine hin qabdu ilmoo ifii dhaltee huni kennitaa nin kennaaf ture. Wallaahi nin kennaaf. Immoo maqaa kiyya awwaaluu kana wanni na aarse haga ammatti haalan mata citanatti ta'e. Zabana ammaa tanaa keessatti wanni nama jala haatanii bayaniin takkan jirtu. Akka. Dhageessanii fi uummata. Tokko kana. Mee dachaas as keessatti jecha tokkon uume yoo jee haa fidu. Dachaas ol deebisa. Sirbi kun kan isaa ta'uu namoota hedduutti erga dubbateen booda miidiyaa hawaasaa irratti bahee akkanatti ifaan ifatti dubbatee sirbi kun kan isaa ta'uu erga hubataniin booda namoonni hedduu Dachaasis waa'ee kana irratti deebii akka kennu gaafatanii Dachaas deebii irratti kennee jira. Haa ilaallu. Warda hundi keessan zammaanuu faajii akkam jirtan nagaa fayyaa. Jalqaba durarratti ibsa abbaa jaalalaa faajii hundi keessan nagaa. Jalqaba irratti garuu an abbaa kiyya kana gartee Naasiroo bakkuma inni jiru sanii naa mul'iftan akkasitti mul'achuun waan tokko ta'a akka ja'a. Itti deebina dheeraa itti deebina. Ta'a akka ja'a. Itti aansuudhaan Naasiroon na beekaa anilleen isaan beekaa Dachaas rakkina sirbaatii qabaa yoo Naasiroon jee mee kun Naasiroon ammaan tanaa dubbattu. Asirratti wanti hubachuu qabdu rakkina sirbaa qabdaa osoo hin ta'in sirbi kun kan isaati moo kan isaati miti. Isa jalaa fudhatte moo hin fudhanneedha gaafiin deebisme. Walleen ati wanti teessaati moo teessaati miti. Kana gaafiin. Zamaanoo sitti xiyyeeffatee jira dhiismeetu nuu gaafata ishee siif Dachaasaa. Anaa gaafata boo maal taatan isheen? Namoonni gaafata malee namuu gaafii qaba. Oromoon hundi gaafata. Wartaa kun akkasii miti. Dachaas gaafii takka qofaan si gaafata obboleessi yaada wajji ollee midhaabsi hojii turre ni godhama. Sirbii Sabriinaa Jamaal jettee sirbitu kuni ellaa jaalalaa wayii miidhame keetu kun keeti moo kaabbaa keenya kanaati? Dhugaa na gaafattanii. Naasiroon si jaaladhe saartuu sirraa miidhame jaa. Boontuu jedhe. Inni akkas jee sirba. Boontuu jedhe. Saartuus boontuu takkuma. Saartuu boontuun takkuma. Naasiroon si jaaladhe saartuu sirraa miidhame garba jaalalaa seenee keessa lime jaabeete. Ani immoo bilbila Sabriinaa Jamaaliin dhabe. Deddeemee barbaadu hiishaaf dadhabe jeetiin waan jaalalti Sabriinaan jirtu Naasiroon fanna beekan. Naasiroon nama sittiin fuudha jee ammana isaa wajjin ture gaafan baatee jiruuf gaafan motora oofu. Dhiyoon tana utuun garamtu waliin dhufin jiru jechuudha. Inni si jaaladhe saartuu sirraa miidhame jee. Ani immoo si jaalala bilbila Sabriinaa Jamaaliin dhabee jee. Waan walaloo Warroo fi yadaloonni sirbi tokko maami? Laal. Yedaloon sun ka'eenyuti. Yedaloodha waannan walaloo abbaa. Yedaloon Naasirooti. Bas kadaas. Bakka sirbinis Naasirooti walii galte ni jijjiirame. Nama akkanaa kana jala sirba fudhachuun sirbaatuun hedduu nama gaddisiisa. Isa qofaa miti nama akkanaa kana jalaa qofaa miti nama kamiin jalaayyuu waan namni namaa hin eeyyamne nama jalaa hatuun namatti hin tolu. Dhumarratti garuu sirbi kun abbaan isaa beekamee akkanatti salphatee jira. Adeero mee gaafata akka inni Sabriinaa dhugumaan jaallatu. Adigaa Sabriinaa tan adeeraas hin ta'an. Kana biratti agartan kun gaa Dachaasi. Dachaas dhiyeenya kana dubbii ijoo miidiyaa hawaasaati. Asiin Adeeroo Qamar Yusuf mootii Shaggooyyee barsiisaa fi leenjisaa dhaloota kanaati.
Adeero dachaas dubbii isaa dhageessee jirta waan miidiyaa kana deemu jiru. Akka ajaa'ibaatti. Haya mee Sabrina ni jaalata adeero. Dachi sossoosee. Dachi sossoosee adeero mee gaafata akka inni Sabrina dhugumaan jaalatu. Adeegaa Sabrina kan adeeraas ni ta'a. Namni jireenya namaa jaalata kabaja qaba. Mee ati naa himi gaa isirraa muduruu maal dhageenye. Ati Isumaan gaafata. Ani Sabrina nanaaf waa hundaati. Qabeenya kiyya. Bareedina kiyya. Gammachuu tiyya abdii tiyya bakka asii walumaa galatti. Addunyaa tiyya jechuudha. Addunyaan beekanii. Mee afaan sirbaati. mee afaan sirbaati akkam jettee ibsite. Si jaaladhe sabrii sirraan miidhame. Garbaa jaalalaa seenee keessa dhime. Wayyaada na goote wayii si hime. Jiru namarraa bahee awwaalame. Jaalate beekaa gubaa jaalalaa. Guyyaan nagayumaa hamtuun galgalaa. Kanuus gadinchiisu garaan gaggalaa. Yeroo meeqan fiigee qabadhe hulaa. Gaafa waan namaa hattee deemtuun yookiin qabamtee poolisiin tumamtee mana hidhaa galta yookiin immoo uummataan marfamtee qabamtee uummanni si tumee waan san sirratti fe'ee saaxilamta akkas ta'e dachaasa amma waan namaa fudhateetiin Samiiraa Jamaalirraa naqabee har'a qabameetiin tumamee hidhamee salphatee xiqqaatee kanaaf nuti wayita beekamtii ofittiin barbaannu uffakkaannee beekamtii barbaanna malee. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Isinis yaada keessan maal akka jettan yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u sheer godhaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun walagarraa hangasitti yeroo gaarii.